dhugaa hubatuni hubata kan dhugaan hubanne hin hubatu biyya gartee nama juruudhaan du'e bikki geessanitti awwaalan namni isa awwaaluu leen hin jiru ummata Itoophiyaa keessattuu dhimmi lama waan akkaan nama ajaa'ibsiisu arra duraan dursee mataa namatti quba qaburra dura ifitti quba qabu wayani akka Oromootti sabni Oromoodha namni Hacaaluu Hundeessaa irraa du'e dhimma Minilikii fi Minilik harma muree ummata Oromoodha miliyoona meeqa madaa qorinsa hin qabneen isaan galaafatee Hacaaluu Hundeessaa waa'ee Minilik dubbatee siidaa Minilik ila amma achi keessa jiraatee Abiyoot siidaa Minilikii fi Harra Sirraasee haaromsee achi jiru ummanni Oromoodha mataansaa akka Oromootti marroodhaa fi fakkaataa marroodhaa malee ummanni Oromoo guutuun nama jiruun du'e nama awwaaluu barbaada nama isaan awwaaluu hin qaban bifa isaan jiran kanaan dhugumaan siidaa san jiisanii balleessanii qabsoo feetiif hiniinsanii biyya san kabajaa itti keessatti fi godhuudhaaf dhukkuba gartee luynummaatii fi gowwummaatii fi doynummaatu akka Oromootti Oromoo irra jira sadarkaa duraatitti dhugaa dubbachuuf hin deema fudhachuu baattan dantaa teessan namni Hacaaluu Hundeessaa dhabe siidaan Minilik ji'a 6 guutuu biyya san keessa jiraate ummata warraa eeggatanii miti ummata jiruun du'e nama isi awwaalu hin qabu nama lubbuun du'e ni awwaala nama jiruutu awwaala nama lubbuun du'e hajiruun du'e namni awwaaluuf bikkitti awwaalan illee nama dhibdi ni jira yoo ittammeenaaf barreessa nama jiruun du'e siinje nama hooggantoonni isaa guutuun hidhaaman hidhaa ta'u hammoo kan isaan ajjeesan siidaan Minilik akka Hitileritti addunyaa irratti adabamee Abiyyi itti saalfachiiftanii salphiftanii itti xiqqeessitanii mana mootummaa keessaa diisiseftanii ka siidaa san hin balleessin nama jiruudhaan du'e guutuun ummata Oromoodhaa bal'aadhaa gowwaadhaa luyna dayyuus if sossobaa oolu warra waan if sossobuurraa keessaa hin baara jaalattanii jibbitanii sheer godhaa namni dhugaadhaa fi haqatti amantan namni dhugaa fi haqatti amantanii haqa fudhattan sheer godhaa abbaan feetanis dhugaa walitti himne dhugaadhaan dhugatti haqni xaliilee fi haqni goonni gootatti haa edamu fakkaataa akka jaallomarroodhaa TV Oromoo keessaa fakkaataa akka jaallomarroo malee jiruun du'ee jira warri bira ala jiruu fi keessaa fi qeyroo fi manguddoo fi hawwan keessaa isaa fi xurree mucaan gurbaan san qabate jala qabate warra jiruun du'e kanallee awwaaluun oolu kabajaatti godhuun oolu jeetii yaada dhugaa rabbii yoo ka fudhannu taate akka Oromootti arra waa lamaaf hin deema akka Oromootti doo dubbadheen san booda akka biraa dubbachuu barbaada waa lamaan dubbachuu deema akka Oromootti fi akka Islaamaatti dubbachuu barbaada akka Islaama lafa Itoophiyaa keessa warri hundinuu Atseewachii fi Minilikochiitu dhuufuudhaan itti dhuufee dhamaasee gowwoomsee balleessee harroomse harree warra Minilikii hundisiitu Oromoodhaa fi ummanni Islaamaa guutuun Itoophiyaa keessa jirullee Oromoon akka Oromootti waaqeffataa kiristaanaa hundisiitti walumatti Oromoon Oromoodha tan akkasitti walidha Islaama Oromootii fi Islaamis Itoophiyaa guutuullee noo ummata jiruudhaan masheene kan dhama'e kan fakkeenya fakkiitiif Jaaneel Kibreet waan dhimma Islaamummatti masgiida 35 inni dubbatee mana mootummaa keessatti dubbatee mana san keessatti inni masgiidni waa'ee masgiidaa dubbatee waa'ee masgiida Najaashii har'a dhaame kana dubbatee namichuma san akkasiin mana mootummaa keessa jiraatee Abiyyi harree ta'ee deeme Islaamni Itoophiyaatis fe'amee harree Abiyyi fi wadala Abiyyi ta'ee hundi isaaniitu deeman duraan Atseewachiin kolaaftee fixee jechuudha Oromoodhaa fi gaafa calii calan qofa harma muraa anoleetti Islaama guyyaa tokkotti naannoo Wallootii fi naannoo addaa keessatti nama 83 ulamaa fixan gaafsan fixanii masheensan hundi siitu sodaa fi luynummaaf dhama'ummaa fi dhuufuu Amaaraatiin malee jiruun isaanii ittiin bareeddu Oromoodhaa fi Islaama Itoophiyaatiif Oromoollee Oromoo keessaa fakkaataa jaalle marroodhaa qofa kan ilma gartee gootummaan dhalate hayyummaan dhalate badhaasaan dhalate kan rabbi kannaa Oromoof kanne yoo rabbi isan Oromoon jiruun tuutanii hakkasaa hunee fi fakkaataan isaa yoo isan awwaale nama jiruun du'e gootaa fi hayyuu fi gartee beekaa dhalatee biitutu maqaa itti godhee jiru awwaala qabri isaa akkasitti awwaalee kabajaatti godha yoo isaan san maqaa kabajaanu godhan rabbi irraa galata murannu fakkaataan akka isaa kan akka dheengaddaa amma jecha inni guyyaa ayyaana woboo eebbisu jedhe takka jecha kan qaaliidhaa tokko kanin irra dabruu hin dandeenye kanin imimmaan buusee boo'e yaa Oromoo je kan nu jibbuu fi kan nu jaalatuufillee
oromoodhaaf tola duunaa je kan nu jaalatummoo wajji duunaa je jecha kana hiikkaa isaa mee hiikkadha akka oromootti ilma rabbiin goota rabbiin hayyuu rabbiin oromoodhaaf badhaase kanne takka oromoo guutuu fakkaata akka isaa oromootti laaqu fakka marroo fi fakkaata akka marroo goollichaa san hin baanu san hin laaltu dubbiin akka islaamaa keessa leenca akka jaarraa leenca akka raayyaa abbaa mancaan laaltu akka islaama oromoo keessa akkaniin arke keessa ka isa fakkaatuuf akka xurree isaa jiru nama rabbiin leenca rabbiin dhugaa fi haqaaf uume yoo fakkaataan akkasaniif hegeree baruutii fi dhugaa rabbiitiif dhugaa rabbii nama rabbiitu tusiisa fakkaata akka jaarraa leencoo eenyu raayyaa abbaa mancaatu akkasaa ha fakkaatu hin laaltu akka islaama oromoo keessaa kan harkatti Itoophiyaa guutuuf akka habuu inni isa akkasittiin bakka kaaya akka oromootti keessa marrumaan bakka kaayaa fi akka islaamaatti kaniin ijiti jaan arke kan dhugaa fi haqaaf falmu kan dhugaa lammiitiif dhugaa islaamummaatiillee dhugaa rabbiin haqa godhe irratti fakkiidha fakkeenyaaf namni fudhatu kan lubbuun jiru keessaa islaama guutuu biyyaa keessaa raayyaa abbaa mancaatiin beekan ka biraa harkeen beeku isa fakkaatu raayyumaan jaa gosanyii fedharraa gosa fedharraa haa ta'u nama haqaati nama dhugaatii san isaan wajji haala kaawwamu arra duuba nuti nama lubbuun jiruu miti jechuu fakkeenya akkasiititti nama hayyoonni qaaliin babbareedoon sun ha isanii fi rabbii qabna juu ha ummata keenyaaf jecha galleeyyuu hayyoonni qaqqaaliin ha isan abdatan hakka abdii raggaasaa hakka gammachuu ayyaanaa hakka johaar maammak hakka baqalaa garbaa hakka hundoo isaanii an maqaa dheefis hundandoo profeesaraa fi doktooraa fi hayyoota guutuu qayroo biyyaa galtanii raftan duraan luyinummaa fi gowwummaa fi dayyusummaa qabdan jiruun duutanii rabbi rahmata sanii haa godhu rabbi rahmata sanii godhee kanuma akka marroo kanaa fi fakkaataa isaatiin rabbi sanaa sattaru isaan kana rabbi tiisee humneessee isaanii rabbi kabajaa isanitti haa godhu akka oromootti kana keessaanii kanaaniin gabaasuu barbaada akka oromootti akka immoo islaamaatti namni mana mootummaa tokko keessatti namni nama islaama irratti Daani'el Kibreet guutuu islaama irratti fi islaama irratti lola labse masgiidni biyya arabaatirraa baajenni bahamee godhamu ummata akraariin akkanaa masjiida jaatee finfinnee guutuu karaa diinagdeetiin karaa kanaan fixeen isan kiristaana maal eeddanii jee lallabee dubbateeti miidiyaa kanarra warri waa lallaaltan warri waa hubattan dhageessanii ni beeytani odoo baatiin gahim Gondar keessa masgiida gubanirra dhiichisan hagana achi maaltu su hafe jiruun duute yaa ha jiruun du'e yaa istootata harree mililik sheekotii harroota mililik deengadda kas jee barreessinaan gadiin nama hedduu tokko waa barreesse bal'isii ilaali islaamummaa keessaas qoodan qaban akka oromoo islaamatti oromummaa keessaas akka oromummaa kiyyatti goota guutuun qaba wanni na daangeessaan jirtu dhugaan raayis dhugaa uumaa ilma namaatiif haqa allaalan keessaas addunyaa tanarraa adii gurraachaaf haqa taaterraas wanni na daangeessaan jirtu anarraa addunyaa tanarratti wanniin akkaan jaaladhu dhugaan natti haalaan mi'aawa qabsoo saba kiyyaan nan mi'aawa miidhaa lammiitiyyaan na aarsee na gubee na belbelcha saba kiyya kafalmachuu didee uuzee ukkaamamee taa'ee diinaa ergamuutu na aarsa bilisummaa saba kiyyaatitu yoon gachiisee rafellee abjuunillee naa mul'ata yoon deemee bakkaan gahu gottullee eenyummaa kiyyaa fi addinantii tiyyaatu akkanarraa nafneef fedhii tootii fi uumamaan baadhadha akka amantii islaamaa keessatti an islaama jechuudhaaf jecha amman najaashi masgida najaashi kajan kana akka islaamaatiif akka kiristaanatti illee nama gartee uumaa rabbiitiif ergamtoonni rabbii hundinuu kan alama tanarraa namni dhugoomse namni haqoomse namni uumma ilma namaa bani aadamiif haqa walitti firoomse amman najaashi jedha namni istirii beeku san seenaa beeytan ni beeytan ulamaa fi tokkoo fi hawaa hubatuu fi kanneen jecha kiyya kana dhaga'u hin dhabamu boodallee hamma jirtanii jirtanii habooda dhuftanillee warri islaamummaa keessa qoratanii beeytanillee warri kiristaanummaa qaraatanii beeytanillee ni beeytan warri baayibil qaraatanillee isa malee hin jiru addunyaa tanarraa aalamni adii gurraachi silaa fakkii amman najaashi irraa barachuu baba hanyi rabbiitii fi dhugaan rabbii ilmi namaa nama ta'ee wal kabajee waliin jiraachuu kan firoomsee jechuu kan dhugoomsee jechuu ergamtoota rabbii nabi Isa qabii nabi Muhammadi qabii nabi Ibraahim qabii rabbumaa fi haqa rabbiitiif dhugaa ilmi namaatiif haqa taate kan dhugoomse isa leenca gartee
namni dhugaa fi haqa keessa barbaaddatu garte kan cubbuu fi dharri takkaa biratti hin argamini fakkeenya aalama guutuuti namni seenaa sanii fi masjida seenaa qabu sun arraan tana Minilik Safaariin ilmaan nafxanyaadha masjida 35 gubateetu usan ummanni harroonni shayxaan iblis mufti iblis shayxaan kan gaafatti inni habashiidhaa wajji waan inni dalagee beeku viidiyoo isaatii fi waan inni dubbate raayyaa abbaa mancaafaan dubbatanii nu maxxansanii viidiyoo kanarratti argaa turre islaama namicha san dura taa'aa islaama mana murtii islaama guutuudhaa keessatti ayyuduree godhee ta'u Oromoo Abiyyi Minilik faarsee Abiyyi Hacaaluu jeesee nama Oromoo miidhee Oromiyaa fi Oromummaa balleessee Minilikiif Harre Sillaasee irra godhee mana mootummaa keessa Oromoo Abiyyi layaatu islaama rabbi jiruun ajjeese kan namicha gartee habaashii Tigreedhaa wajjin dalagaa ture hayyuduree mataa muftii san baantan shayxaan muftii san imaama godhatee mana gartee murtii islaamaa san keessatti dura ta'a hayyudurummaadhaan of nama biyyee masjida keessa kanani masjida maqaan Najaashii baasan akkamiin maqaa Najaashii maqaa biraa baaseef namticha gartee dhabamsiisaa jee abbaa xaayyee faadhaan islaama lafarraa fixaa jee akraarii fixaa jee wajji mari'achaa ture namticha Miyaamad Daani'eel Kibreetii wajjin gartee islaamummaa balleessuudhaaf deemu akraarii shayxaana kana irratti usee caljee deemu islaama jiruun du'e kun isaan hin malle gartee jiruun haraami isatti islaamummaan diina islaamaa diin ulaamaa diina islaamaa taate infeekshina jiruun duute tun Oromoo Hacaaluu hundee isaa dhabdee siidhaan Minilik odoo hin cabsin odoo hin balleessin jirtu Oromoo jiruun duute rabbi rahmata haa godhuuf isaaniif islaamallee walumaanu rama rahmata kanatiif jiruun du'anii dhabaman nama ummataa miti ummata duraan Harre Sillaasee fi Minilikii fi hundi dhamaasee dhuufuu warra Minilikii fi Amaaraatiin masheene hundinuu namumaa waan ibseen hin se'an namuma baratanii biyya sana hoogganuudhaaf imaama masjidaa ta'uu malee imaama biyyattiitii fi biyya bulchuu fi baratanii waan guddinaatii fi biyya siyaasaadhaan nama dursanii deemuunu masheen ta'e ganaallee keessatti waan argamnutti hin fakkaatu guutuu islaama Itoophiyaa keessa Oromoonis rakkoo miidhamtee fi balala biyya sana irratti odoo miidhamu jirtuuti isiitu waan xiqqoo qaqqabatee qabataa hujaa fi bahuudhaaf gumaa fi bahuudhaaf odoo har'a barbadeessitee siidaa Minilik dhabamsiiftee namni Minilik faarsuu fi namni Minilik joo Abiyyi irraa qabee ilaa haga Daani'eel Kibreetii fi Minilik Safaaritti daaraa gootee barbadeessite habajaa harkatti isii waan guddoon qabatin armagadii bishaan Oromaa keessaa baay'ee goote namni jiruun du'e duuba maal faayidaa qaba ha jiruun du'e ha gartee labbiin Oromoodhaaf kenne jayini isaanii Oromoodhaan du'a jayini Oromoodhaa Oromoon du'a odoo gartee inni isaanii falmu irra hedduu jechuudha maaliif warri jiruun du'e hayyuu rabbiin isaanii kannee fi giiftii rabbii isaanii kannee ajjeeseeti qabsoo irratti ba'aatti ta'e ajjeesee dhabamsiisa. Arra gowwaan Oromoodhaa hundi adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo irratti duula laal. Nama silaa rabbiin ifa kannee fi if barii if harki jeen kanatti duula. Adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo irratti duula. Dhugaa Oromoo irratti duula. Jiruun du'e egaa kun. Nama jiruun du'e irraa isan Oromummaa eeggattan. Islaama jiruun du'e irraa Islaamummaa eeggattan irra guddaan keessan. Kana lamaan irraa hin dubbachuu deema sheer godhaa waliin ga'a. Hagaraan gubatu haa hubatu harabbiin ija keessaatii fi hayyummaa kanneef. An addunyaa kanarratti namniin akka seenaa hoggaan dhagahe gammadee itti jaaladhu Ahmad Najaashii rabbi rahmata isaaf haa godhu annamaan akka nama sanii seenaa isaa hoggaan dhagahe haqummaa fi nama haqaa ta'e islaama ta'uuf odoo ta'e nama ta'uu fi haqa fudhatu isaati irratti ani takkumaa uumama akkasii agarre seenaa akkasii silaa addunyaan guutuu silaa fakkii irraa fudhatte silaa namni kiristaanummaa fi islaamummaa walumaa hin dhabu haqa irratti walii wajjiteeti rabbii tokko qabna waliin jee silaa kiristaanaa fi islaamnillee akkasa odoo qeensii fi sheenyillee waan san amanee arge haalul kitaab haqa san gagartee kan dhugoomsee ilmi namaa silaa ergamtoota rabbii hundatti waliin amaneetu namni amantii gamaa gamana wal mormuu dhiise waliin kabajee walirraa fuudhee wajji nyaata akka haalul kitaab irraa namni haalul kitaab haalaan itti bulu intala isaa fuudhuun ni baqa wajji jiraachuun ni baqa foon harka inni qale nyaachuullee ni baqa akka oolmaan jette sanitti odoo xurreen Ahmad Najaashiidhaa arra jiraatte alama guutuu keessa jiraatte arra silaa islaamummaa fi kiristaana jee ilmi namaa addan bahu haqa rabbiin haqa godhe san isa tokkicha san irratti rabbiin ifaa san ibsee isaaf giiftii kan rabbiin alama addunyaa guutuu keessa gurraachaa fi adii keessa giiftii kana Ahmad Najaashii qofaaf kan namte an jaalattanii jibbittanis sammuun xiyyaa fi ilaalchi kiyya na aalima beekaadhaan maalirraa hin beeku gurra kiyyaatu na aalima
شيء ما مرة شادي تها قرآن أفان روموتين هي شيء هم تفيت إيه شيء أمين يقول جنا ما قال أفان روموتي وان قرآن ربي دبتشاجر ulama tu dubbacha ana alima barachu badus alif behu badulle alif lam ra ila wa alif lam ti bible fi qur'an kaysi jira hundanin be xamunti dage qur'anin saba afan oromotin dage bible isa kan sikir sanatra wan inni dubbachu media dubbata wa hunda dubbata ifa albinti ya ifa albi rabbi ibse ifa gutu qabdetu haraman titra wan shekotin himbenya tanin kaysan madane birkisiti fi khasibe hun qaba تنين سلاشة كتب سنو ورا بريسان برسيسون قبل فكرة ربي تجيفتي ربيتي مشى تشاينا تيم تي مشى أرتي جاباني في تشاينا تيم سمون تجاه في الالتخي إساني وهني نبتشيس خلين ألف كريم كريم وان ألف إلى ألف لام كيس يرو سمون تجاه في الالتخي يميزانه كل أن إفتت الدباس وان دم أوروموديس سينا علي جالم قوتي في الأرّا نمر رابر تومبر بادو أماكن كيس جرا أننت جا خندق أمير يقولون لما أوروموتي منا بيون ريبني خيال يوجس بيكم سدقري في جني نرابر بادامتي إربا اتخاذين وان أورومون بربادو في وان أورومون أفتولو في وان أورومون ولي توكم في وان أورومون ولي في دالي بال إسي برسيسو دندا بافت بروفيسور في دكتور فيت ما عارفين دندا جالال توراي نمنو وان جالاتو هندا سيف سيغو رب اللين ونين ألوت خير رجال دون منجر رجانا نان ألوت تورمون ماني أن سبب براته هندندو ديني خيار في لفنتي أفهم برانا خنّمي أفهم كيت نانجا توني نف لجانا الدنيا سنرت نف سبني برانا خنّمي سبخيت يتوني نف نف هاتي نالتي هارمتي جتني هاتي برانا نف ننا خنّمو دف عشاء عمر آدم كتبت نالتي إسي بس جفتيتية أبانك يا باغية إنسان نقله خان أجلس قصتية ده مثال رندلد أوروموتية رندلد حق قبل لسه عليه أمانتي إسلام نبر يديم أويته فرنانيس أمانتي إني كريستانا الرسينين وجف قبضوس تصاتي والربيتي وان حقاتي واني الدنوباس نجور يكو نمم مادام بني آدم مادام حق في حق مادام والكبجور نمو فكينيا أمن نجاشر على الله دي ماذا وريك أراتني لين ردي بياتي إجخيساتي نكان الله للتلالة راتي أمن نجاشر أكنم مياوتي سلتها مياو وقان ساتي بحق نساء بيي أرى حقني إسلام مالا كان كريستانو مالي بريتشوف كيسا قبا مالي كان كريستانا في إسلام ميدو كنقبو دين إسلام وما ربي خوال كتايسوف كيسا قبا قوا في ديوسا في نجساتو ترچتنك إيه خراي في فردو تجلفتي اتين هيكا فكوسي اتي والنياتي سمالي الدنيا سنرى حقني حقا ربي أمي الدنيا ترى ورين نومي وليف نومي أمان المنما تولا وجد لجنة تولا رول تاني تولا والجارني حق رول يامني حق وري جارني حق وري دبني حق وري رافرتو قفا حقني الدنيا ترى بلسوم ما في بلسوم مونس نوم ملتنون حقا هرّي أبي هرّي أماراتي هرّي نتنيا تاني كنا ما قال جرور أن دونه جراتون نوفا فاجلا إفباسا أكيد إسلام تلّي إفلال داوتي خيست يتخي يخنا راه جل راك أبي دقي فدو أكا أوروموت اللي داوتي تف قبيل لا لا غافم أتيوتشيرا نمني بيجتن كيس داري تهيدومي نمني إسلامته أورومو هاتو غراغي هاتو أفار هاتو سومالي هاتو ولاي تاتو أبا فدي هاتو هندي ندو ماني فتن سياسان إثيوبيا دا ونيسين إلى أرانا جفمتي تاو جرتون بركين إسين إثيوبيا نجفمتي غراتشمتي بلاك ليسي غيسي جرتون إما أوروموتي في إما إسلام بيجتي سنيت إني سالة تشوتو آدا أماري آدا سا آدا أورومو آدا إسار الجفتي روفوت روفي لماسي مشنسي هندي سا خيسي سا أمارو قبان سا أورومو توس إسلام بيجسنيتس مكان ساتي بيوجين سا إسلام توس خيسي سا أمار خيسي سا أمار آدا سا الجفتي أمالا سا أمار الجفتي أما إسلام قبان إسلاماتي خان خيسي أماراتي أورومونيس خقبان إفسادا خقبان أحمدي خيسي سا أمار وسخ تورتور روفو إساني تنكي قدتو نجسني سرين هولان سرين وجه قدت سرمان على إتو أورومو ما يماسا بيجسن كان لماني نجسيتو أما دبا بشنتما أورومو في إسلام بيجسني غراتشا في أدي شني في غوسان أدو أدهم باسنيتي هندن أماسني آدا سانيتي فأمال ساني خيسن نقاسنيتي مشين ساني فيروسي إنفكشن خيسا كمان جتون دي سانتو إنفكشن كان ربني راديك إيه غوان أما أكن قبل أورومو رايس كإسلاماتيس
حكرايا أبا من جاهنا في فكاتنا كرايا أبا من جاهنا ربين هم نخنّي في قوة خنّي في يو برسيسي رابراتني فانا دائما إسلام اللي نسرة ما حكرايا أبا من جاه في فكاتها ساتر رادو أورمو رايس كجال مرة في فكاتها كجال مرة أنا اللي تيدا أنك أقوى سنتي مسلم إسلاماتي في سيريس كريستيان تللا أنا اتفادا إذن اتنادوا إذن بربادو كربا إذن ربي كربا إذن كيزا هفجأس وصخ فيروسي أماراتنا في قرن نجس أبا إثيوبيا تنجو هندي ساني تو قبانسا أورمو دخانيس خيسيسا أمارة أماليسا أمارة سري أماراتي أكانت أربع بحثين أكان ما فرشوا هارut أمارهم ما رافي هبشوا ما في توبهم ما فرار نجيسا تورتوري بدي هنتو إنجز هنسرعوا سمونسا وركزي ربي هاتر رئيسوس جنة ربي ترى عبدي مرنو أكساني لالي ربي نميرني أكا أورمو جرونتو تي في إسلام بيجسني في أمة بيجتوبيا ده جرونتو ده لالي ربي نميرني ربي نواسط ترون جاك ربيت أجايس شرقوري جرتا غاري شرقوري ilmaan kolkolee haadha nyaatu tokkoon kee gartee hubadhu guddadhu sammuu guddateen sammuu bilisan bal'isii ilaali oromummaa fi gartee uumama ilma namaatillee namallee haqni kan nama hundaaf barbaachisaati dhugaan kan nama kana hundaaf barbaachisaati dhugaan shanyiin qabdu gosan qabdu dhugaan dhuga bilisummaa shanyiidhaa fi maarreen qabdu ilma nama hundaan malti bineensa gaaraatii fi uumama ilma namaatiin marti nagayni nama hundaaf malee nagayni gosaa fi ganda nama hilakka wato addan horii bineensillee nagar ka tudhammal gowwaa najisa gartee nagaa fi khabajaa ummata biyyattiitiif hin quudhine tanaati abiyyiif siirii sare siirii warra mililikii fi siirii warra oppidiyootii fi kanaan najifamtee gartee ukkaamamtee kanaa wajjin halkanii guyyaa ol deemte laalama hadiyyaa maaree bontun takka waan isiin kaatee oo dambe ammoo ol seenteetuma gowwaatti gowwaa dhalattee gowwaa malee rabbi si haa masheensu dhalatee keessatti illee gowwummaan si haa balleessu yoon siin jessiin abaareeti bayi as keessa si haa balleessu hadiyyaa hasaaramtu siin baasamoo siin dhiise xiqqoo siin dhiise yoo dhiifama gaafattee if gubattee waa dhagaanii dhan dubbachuu taa'u dhageeffatte siin dhiise xiqqoo daqiiqaa shaniif dhiifama yoon gaafatin addunyaa fi akhiratti dhiifamni kee rabbi haa balleessu jeetiin si abaara arra dubbiinaan waan hin jee takka haqara hin oolle hin jirtu abadan rabbii hujirra oolcha hundi keessan dhiifama لكي دي فما يوتن هما ملكويتن لا الكديات انا متي خديان اتن تولتو ربي سي عربم سيسو تولت سي نمل وني اترال تولس سين باس ربي ابا ما سي اغدو بالغي خديا سبونتو متي خديا تورتورتو بالله لا الوالي سين بريسيتو نجس باي حران كي هابدو بالغي هيا سي تربيتين جرا فكاتا سا ittin dhiyaatina badii fi homtuun dubbatina haqni haqaa dhugaan tanaaf jecha bikka jirtuu biyya jirtu najisa kana keessaaf baasi luynummaa tana keessaaf baasi gowwummaa tana keessaaf baasi yaa ummata Itoophiyaa yaa ummata Islaama Itoophiyaa yaa ummata Oromoo kan Itoophiyaa fi Oromiyaa fi jinni fi ati taatee bikkuma feete jirtullee wasakoo kana keessaaf baasi nama keessi gubbaan isaa Oromoodhaa ka keessisaa nafxanyummaadhaan bocolame taatee nuun bocolini rabbi si haa balleessu jennuus abaarsaati si haa bareechuuf bareechiti toli yoo tolte harreenuu gaafa jaan beeyta harreen namticha tokkootu harree gorsee jaan beeyta sabana dur takka harree fi waraabessa kana harreen tu waraabessa kana hogguu dheessiti beeyta yaa harree yeen jan nin dubbadha jedhan nin dubbadha bo yaa harree yeen jan garte bar ilkee waraabessarra ilkeeteetii jabduudha jeenjan humna waraabessarra humna teetii jabduudha jeenjan akkanuma sodaattee olii gad jiru ceetee fiidaa malee yoo warra harree tana garte hakkasi gorsan waraabessuma dheessiti waraabessummaan nyaachaa oolaa jechu harre yoo anarra jechi kiyyaa fi dhaamsi kiyya yoo dhugaadhaan nama rabbitti amanee fi nama dhugatti amanee fi nama sabboonummaa sabaatii fi gartee odoo ta'in namummaa fi nama aylii rabbiin kannee fi ifa qabu taatan yoo jechiin isanii dhaamu kun gartee jecha harreef dhaamanii harreen bira hogguu waraabessum nyaatu taatan akka harreetiif akka waraabessatti Islaama Itoophiyaatii fi Oromoo gartee an Oromoo fi hin jettu tafakkaattu jaallamarroon ta'in akka harreetti nyaatee akka hoolatti nyaatee isanaa fixu millik safaariin saree najisatti haramne taatanii akka keessanii gartee xiyyitiin darbamtelleen isan warraa buutu gowwaa fi dayyusar akka islaamatti illee yoo hubattee hubannoo qabaattee seenaa islaama biyya sanii waan warri mililik safaariin masgiida jiisee bar keessa fincaanee mililik masgiida magaalaa Harar
Profeesara fi doktoronni Oromoo meeqaa turraa dubbate hayyoota meeqaa dubbachaa ture ganda keenya keessa manguddoo lubbuun umriidhaan anuu itti dhaqqabe. Tagaafa san ijaan gartee jirtu arke. Magaalaa Harar keessa bar masgiida diigeeti masgiida seeneeti milika amma qomaadhee hun. Ha qomaadhee ciccitee bikkatti irraa qaban awwaalan dhabe kun kanaarra siidaa itti faarsanii abiyyi mana mootummaa keessa kaayee taa'uun kun. Masgiida magaalaa Hararitti fincaanee minaaraa gubbaa beegga fincaanee diisisee masgiidni san ilaa har'aan tana. Mana hidhaati magaalaa Harar keessa islaama akkanaati tutuba islaama finjaa tortora Oromoo hacaaluu hundee isaa dhabdee hayyoota meeqa dhabdee abiyyi akkatti gubbadhiichitu abiyyiin ilma keenya ilma abbaa gadaati jettuututu Oromummaa fi Oromiyaa fi bilisummaaf gahaa ta'a tortortuu jiruun duute tan bikkatti awwaalan hin qabne nama jiruun du'e sanii himeetiin jedha nama jiruun du'e awwaaluun nama dhiba nama lubbuun du'e immoo ni awwaalsa qabrii geessite. Nama jiruun du'e gorsuus hin dandeessu. Gorsituus gorsan fudhatu. Qabsaa'ii miidhamte jettuunis hin dhaga'u hurrisaa duutuudha. Gowwaadha. Diinaaf harkanii guyyaa hojjeta. Obboleessa diinaa wajjitee obboleessa jeesa. Fira jeesee nama miidha. Rabbi biyya si haa balleessu firoomsaa marreedha. Diqaalaa rabbi diqaalummaadhaan dhalachiise. Sammuutee si diqaala haatee hafe abbaan keetilleen halaaliin si dhalan. Haadhaa fi abbaan keetilleen halaaliin sidhan sammuuteetii fi ilaalcha keetii si diqaala anaa miti diqaalaan akkati gowwaa jettuuni gowwummaan siin haa balleessitu yoon siin jee har'a nama tokkon dhiisu ana har'aan tan rabbiin gargaarsifadheeti waa darbadhaan immoo ni waraanamtaa dachiisa misti garagalee abbu torbatti darbamtaa badan nama na zallamu jirta an dhugaa uummata saniitiif haqa biyya sanii kan miidhameen sirreessuu fi hodhala dirree baasee nama waa rabbi waa mul'isuuf dhugaa dubbachuu jira. Gowwummaan si haa balleessituun jaan gartee abadan hin sirrooytu tolaan. Oromoon yoo haraa gartee fakkaataa jaallamarroo taatanii fakkaraa xurree jaallamarroo qabaattan ni sattaramnaani ni moona. Islaamni sammuu bal'atteen kakkaraayyaa abbaa mancaatti fakkaasa akkasiitii fi nama haqafiitii fi dhugaa waa bareedduu nama barsiisu yoo karaasaa qabattan ni nassaramtan. Islaamni afaan Oromoo beektan kaas keessaa na dhaggeeffattanillee narraa dhage. San dhabdaa'oo jiruun duutee bikka gartee waan sitti himanii fi waan sirraa eeggatan hin malle rabbiilleen sirra laalu mabooda rabbiin akkuma rahmata isaatiif nasrii addaa fidee moojisaa addaa rabbitti buuse warra masgiidan addaa jisanii fi waan san hojjetan ta'u rabbi bakka addaatti buuse rabbi isaan haa balleessu. Juuzaamiin daraa itti haa godhuudhaan tursiisin nuti hin barbaannu amma rabbi nu agarsiisu. Rabbi jalaa gubbatti isii haa balleessu. Badii isiitiin isaan haa balleessu. Warra masgiida 35 gubee irratti dhijjisee irratti garte irra geerare san rabbi dachiisamii bakka itti haa buusu. Muziibaa addaa rabbi itti haa buusu. Lola gartee Suudaan itti eegalame kana Suudaan bara gartee milikoota san keessa gaafa masgiida nama azaane arraba muron beeytaa nama seenaadhaan ma kan beeku ni takkatamma nama azaane walloo fi biyya gartee sheekotii kuma 73 bikka takkatti abrii takkatti walloo keessatti gaafa fixan walloo yee jantana kun warra amman tana sanyii akkara warra harree abiyyi taatee deemtu qaqqabu sanyii Abubakarii fi Shayxaan Iblis muftii baantan Iblis Shayxaana kana afaan isaatiin dubbate Shayxaan Iblis kun kuma 73 atee milik bakka boolla takka fixee je amarri ulama islaama arra gaafa san gaafa gartee zamana aatiyooti gaafa akkasi islaama godhan guyyaa tokkotti nama meeqa fixanii arraba nama azaane gaafa muraa turan nanticha arraba nama muree nama azaane murisan Suudaantu muree morma isaa Suudaan jira ilaarra istirii seenaa islaamaa keessatti fi nama hayyoota bulerraa namni dhage yoo hajiraatu taate arrallee rabbitti haa kaasu warra dheengadda gartee masgiida 35 gubee irra dhiichisee fi faannoo baanta Shayxaana baanta Amaara najisa tortoraa kana Itoophiyaa najise kana rabbitti kaasee dirree isaan irra dhiichisan san madaafa isaaniitiin rabbi isa haa gubu akkuma namicha gaafa warra arraba namticha gartee akkasi islaama fixee islaamummaa nama azaane nama kutee warri walloo arra guutuun lammiin hortee warra walloo kaan barjimma jira kaan harargee jira kaan baali jira sababa gaafa san Amannajaasin shanyii Oromooti bar raayyaa keessa arra Oromoo raayyaa tan ashamaadha maqaan isaa Amannajaasin arra masgida Amannajaasin tan kun lammii Oromooti warra sammuun isaa qaliila warra gartee qalbiin isaa bahara Bilal ibn Rabaa kajan kun billoo roobaa kajan kun warra waaqeffataa rabbiin gaafa duraa rabbii tokkicha jiru gaafa gartee asaabaadhaa san rabbii warra gartee arabaa san hoggaayaa mijanii al-ahad rabbii tokkicha malee gaafa san nama waaqeffataadhaa kan tokkicha rabbitti amane Nabi Muhammad rabbii tokkichatti amanaa seenaadhaan dhageeti ahan rabbuma malee gabricha rabbii malee jee rabbiin san Musaa dhaliilchee bareechee
godhesan ilma oromooti bar Bilaal billoo roobaati bar hawaashi naannoo hawaashi bikkisaati billoo roobaati Bilaal ibn Raabatti jijjiiran Ahmad Najaashiin hashamaadha yeroo san keessa Oromoon humna guddoo qabdu naannoo Aksum keessatti mootummaa Aksum ta warra Kuush keessatti Oromoon lafa Kuush keessa bal'oodha ila haga hortee warra Afaarii fi Kunaamaan qabi warri gurraachi keenya kun Oromoodhaa wajjin lafa bal'oo Aksum san guutuu isaan to'ataa ture zamana san keessatti abbaan isaa nama gartee ulaamaa muujisaa qabu ture abbaan Ahmad Najaashiidha maqaan isaa Ashamaadha hoggaa dura asaabaa simatu warri beekuni beeka maqaan isaa Ashamaa jedhama Ashamaa jechuun nagaa jechuudha afaan Oromootti Ahmad Najaashiin ammas maqaa afaan Arabaati Ahmad Najaashiin mootummaa nagaa jechuudha Ashamuma kana Najaashiidha nama akkasii seenaa bareedduu akkasii rabbiin kanneefsan ifa agartee aalama guutuutu kan rabbiin keessa isaa bareechee sallallahu alaihi rasuula rabbiillee zamana san barisee asaabaan sanillee akkasii namootii nagaa akkanaa jira jedhanichi baqatisan jechuudha warra agartee habashaadhaa tortoraa sammuunsaa wasakaa kana katigreetii fi amaaraa kanarraa miti warra rabbiin duraanuu rabbi malee rabbi biraa hin jiru juu Oromoo duraanuu gaafuma silaa zamana agartee ambiyoonni argaminu rabbitti amantuuti jechuudha jarri lachuutu Bilaalii fi Ahmad Najaashiin illeen ulaamaa meeqaa wajji taa'ee sammuuti jechuudha beekumsa badhaafamteen taa'u jirti waa'ee isaaniitti illee waniin haasoo jeza'an lama sadi'uu nan geessu yoo waa'ee Bilaalii fi waa'ee Ahmad Najaashiitiin haasoo jechuudha sa'aan lama sadi'uu nan geessu asitti namuuna ifattinna biraa deemtanii siigalee waa'ee islaamummaa hoo ulaamaa meeqarra yoon inni haasoo jee sa'aan feetinaan geessu yeroon feetinaan geessu sammuuti jena aalima eenyurraa na baratte sheeka gartee masgida taa'ee satraadhaan oofee barachuu baadhoo gurra kiyyaan na barate Sheekh Maamud Rashaadirraa ka soddomman guutuu afaan Oromootiin hiikee bal'isee lafa kaa'e galgalarraa yeroon ciisu yeroon hirribna dide gurra kiyya kaadheeti waan Sheekh Maamud Rashaad quraan islaamaa soddoma guutuu keessatti hifzii inni afaan Oromootiin hiike dhageeffachaadhaa guddadhe jiruuti keessatti maali wayin keessaa bara waan aalamni aadamirraa qabee ilaaga yoomal qiyaamatti ilma namaatii fi uumaa ilma namaa kiristaanaa islaamaaf illee barbaachisaa taate rabbiin lafa kaa'een keessatti keessaa bara soddomman quraana san keessa sallallahu alaihi wasallam rasuulli rabbii ifarratti ifaa dhiise quraanni isaatiif akkaataan isaa rasuulli rabbii kan aalama guutuuti malee kan islaama guutuuti miti hujiin isaatii fi nagayiin isaatii fi dhugaan isaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam kan bal'atee ilaale hundaaf ifaadha Ahmad Najaashiin kan kiristaanaatii fi kan islaamaati nama haqa rabbiin haqa irratti gartee nama haqaatiin walitti hidha hidhannaan guutuu islaamummaatii fi uumaa ergamtootaa fi ambiyoota hujii Ahmad Najaashiin hojjetee fi hujii rasuulli rabbii hojjete walitti hidhaadhaa ta kiristaanaadhaan ahlul kitaabii fi quraan islaamaatti walii hidhaadhaa deebi'aati bikka waan Ahmad Najaashiin keessatti hojjete keessatti baradhaati sammuu ta'isaniif dhaalchisaa ulaamaan an ulamaadhaa fi muftiidhaa fi sheekha fi hin jettulleen darasaa fi ustaadii fi hin jettulleen hidhaa walitti bareedina waan dhugaa ilma namaatiif bani aadamiin malte jala lamaan kanarra kaa'e rabbiin bareedina kiristaanaa fi islaamummaa fi ahlul kitaabii fi haqni quraana injiilii tawraatii zabuurii furqaanii walitti hidhamu isa kanarratti ifni ifatti walitti hidhame masgiida gartee addunyaarraa lammaffaadhaati masgiidni san masgiida habajaadhaati san hoggaa tuqame ati raftee afaan bantee masgiidni 35 gubatee ragaa san Daani'el Kibret ilaa arraan tanaa mana mootummaa keessa taati dachii samii walitti garagalchitee akka abiyyi salphatee saalawee Daani'el Kibretichirraa baasee mana hidhaa du'aatii isaan male sila Daani'el Kibret mana mootummaa keessa taa'ee garteechi waan san godhuudhaa miti du'aatu isaan male du'a gartee rarraasuu male islaamaa fi kiristaana walitti kaasee dachii balleessi diin rabbii kan gartee Ahmad Najaashii walitti fidee walitti kabachiise san kan gartee haqa inni kiristaanaa fi islaamni nagaan oolee wajji bulee wajji dalagachuun haqa taate san booreessee balleessee najise namticha najisa sheexaan akkanaa kana mana mootummaa ammakaari ta'e innis godhaati sana mootummaa kiyya jettee harree taatee fi amtaaf yaa islaama Itoophiyaa yaa Oromoodhaa tan Oromiyaadhaa tan Itoophiyaadhaa najis yaa ummata Itoophiyaa wasa kana najisa tortora rabbi sammuu siyaa kannu hayyuu fi kabajamaa gartee rabbiin gartee biyya san bareechuun dhaloota amma jiru keessaa rabbi ifatti ol haa baasu hawaa hubatu hawaa fudhatu kan akka kiyyaatillee rabbi haa heddommeessu isaniifiin himaa baradhaa yoon irraa barattan barachuu barbaaddan ammoo gowwaa fi harreetti waa gorsuun nama dhibdi hin barbaadu gowwaa fi harree kolkolee ijoollee najisa ammumammaatu maal jechuu deema maal jecha maalirraa kana jettee odoon hin hubanne jecha addaa barreessitu harki kee rabbi si haa qomaa dheessu siin hin jiru sammuu teettee tana rabbi siin fedhu rabbi si haa bareechu siin fedhu baatu si haa balleessu hanganuma qofaan siidhaam gowwaa dokkonti gowwaadhaa sammuun gowwaadhaa bakka hin qabdu
beekumsaaf bakka hin qabdu dhugaaf bakka hin qabdu haqaaf bakka hin qabdu firaaf bakka hin qabdu diin rabbiitiif bakka hin qabdu haqa rabbi haqa godheef ilma namaatiif bakka hin qabdu islaamaa fi kiristaanallee bakka hin qabdu akka Daani'el Kibret san Daani'el Kibret kiristaanummaa hubaxolee balleessu jira nama santu ammaakaarii Itoophiyaa ta'e mana mootummaa keessa taa'u jiraachuun ati islaama hin jettee isaa wajjin aangoo qabattee achi isaanii deemuun najisummaa najisan gartee ulaamaa sanirratti rabbiin dallansuu addaatti buuse rabbi balaasitti haa buusu muftii fi sheekha feetallee taatu azaabattu guyyaa azaabaa rabbiin islaama Itoophiyaadha rabbiin wallahi ragaan rabbaa izni rabbiitiin gaafa san gaafa akiraatillee hin beeka niin hubadha wasa kana najisatan tamaqaa islaamummaa qabattee keessisii najisaatan adawwii diini tun adawwii oromummaati jiru oromoo ta'ee najisa tortoraa wasa ka ilmaan mililikii wajjin dachiisanii wali bocolu oromoo wasa ka tortortu tajiruun duutee obboleessa jeesu obboleessa nyaattu kanallee rabbiin akka malaa godhee tumsa rabbiitiin rabbiin waan asaru boo ammin jaamadu waa'ee godheetiin baamman tana dubbi hedduun dubbadde dubbi jajjabduun dubbadde daqiiqaa 2 fi 3 waan jabduu du'aa godheetiin harabbiin haqa haraa bareedaa malee hundi rabbi asaa deebisu jee islaama Itoophiyaadha haraa raayyaa abbaa mancaa deemu rabbi haa deemsisu jee oromoo an oromoo hin jettu haraa marroon deemu rabbi san haa deemsisu jee haraa ibiroo aadaa oromoo deemuu fi haraa marroon deemu rabbi san haa deemsisu jeetiin du'aa godha islaama Itoophiyaatis haraa raayyaa abbaa mancaa deemuu fi obboleessi kiyya kabajamaa tokko kan gizee hunda waan inni dubbatu namni hundinuu waan keessatti madaalee laalu beekaa oggaa laalan gartee ubriif xiqqaadha kabajamaa jaalatamaa jechisaatii fi wanni inni nama gammachiisu haa kabajamu ubrii rabbi isaa dheeressu namaan akkaan jaaladhu namaan akkaan kabaju Ustaad Naasir Hamzaadha ubrii dheeradhu waan hedduu dhaamsa hedduu ummata keetii fi diin islaamaatiif illee dabarsaa jirta barsiisaa jirta rabbi ubrii isaa dheeressu hasidaa fi hattuu baalagee najisa rabbi sirraa qabu ubriin dheeradhu bulii ubrii waaliin siin jaa Naasir Hamzaadha raayyaa abbaa mancaa addunyaa fi akhiratti rabbi isaa bareechuun siin jaa bareedina hin malee gartee atuu bareedaadha bareedinni ilma islaama guutuu Itoophiyaadha karaati deemte oromoon islaamaaf hin jettus karaati deemte rabbi isa lamaan kun deemtan rabbi haa deemsisu oromoo mara kan islaamummaa fi oromummaa fi illee jabeessitu rabbi haa godhu oromoo guutuu du'aa fi deema amin jaa islaama Itoophiyaa guutuullee haraa raayyaa abbaa mancaatii fi fakkaatonni karaa raayyaa mancaa deeman rabbi haa deemsisu islaama guutuu sammuu isaa banee ilaalcha gaariidhaan sammuu bal'atteen nama waa madaalu nama gartee hin sobamne rabbi sanaa godhu islaama Itoophiyaa guutuu islaama oromoo qofaa mi beekan islaama Itoophiyaa guutuun isaniin jechuu jira nasrii rabbiitiin akkasitti sanaa nasaru oromoo immoo anaa fi jaalle marroo waan nuti garru tanaa fi waan nuti hubannu tana karaa nuti deemne rabbi sanaa deemsisu an gartee jala deemtuu leencaa saniiti an isallee ga hubadhu isa faanaan deema tana kaniin akkaan filadhe kaniin akka jechisaanaan namni aawe na boochise oromoo kanu jibbuu fi je kanu jaalatus tola duunaa fi je jechi tokkicha kana seenarra naa barreessa jecha jaalle marroon je naa barreessa oromoo kanu jibbuu fi kanu jaalatu tola duunaa fi kanu jaalatu immoo wajji duunaa fi wajji duunaa jechuun maalii kan saabi siigalee hingalle si haa galu yaa sobboonaa yaa sabboontu yaa qayroo yaa hayyuu yaa beekaa yaa profeesar yaa doktor yaa sheeka si haa galtu dubbi kan sheekummaa fi sheeka teessa karaa raayyaa abbaa mancaa deemu sitti haa ibsu si haa mul'isu ifaa rabbiin ifaa islaama oromoo fi islaama addunyaatii haaye bareedaa san oromoofis karaa jaalle marroonii fi fakkaataan isaa deemu rabbi sanaa deemsu akkaan jara lamaan kana lachuu laalladhee wajji faana deemu jiru warra silaa lubbuun du'e keessa nama seenaa dalagu fakka elamoo gultu fakka taarra isaa birruutti seenaa gaarii dalagu rabbi sanaa godhu akka magarsaa baritti warri beeytota hayyoota ifiin jettan sabaaf barooddanii deebitanii sabarra marraxanii saba nyaatina sabaaf dammayxanii saba deebitanii sabarratti hin dalaginaadha aangoo teessanii fi beekumsa keessan saba keessaniif taasisaa malee saba keessanii irratti wal nyaattanii wal aatanii magaalaa horomirra keessa walee saba keenyan godhina warri waa beeytanii fi warri waa sabaaf qabsoone jettanillee sabaaf iftayi sabaaf gattaayi sabaaf hojjedhu jaarsa manguddoo waa hubatu kan waa fudhatus kan saba kana gartee jidduutti humna ta'ee akkaawuntii oromummaadha oromoodhaaf kan guyyaa oromoo rakkatte qofa gartee waa buusu miti oromoodhaaf akkaawuntii oromummaa banee
kan oromoo dhaaf wali kuusee aadaa fi seenaa bareedduu fi tokkummaa dhaalchisu rabbi si haa godhu jaarsa akkasiitiin oromoo keessaa rabbi haa heddummeessu. Silaa arra gattaa'ee carraa argadhee waa hedduun barsiisuu barbaada aalama kana guutuurra deemee akkana keessa jirtuu fi akka hubannaan keessa jirtu dhimma oromummaatii fi dhimma islaamummaallee nama qalbii rabbi ibsean dukkanan qabu iskiraachiin qabuan haqarraa fi dhugaan akkana jaaladha abbaa fedher. Kiristaana ta'e namni seenaa istirii Umar Mukhtar beektan karaa namticha karaa biyya Liibiyaa biyya Muhammad Gaddafi namni beektan yoo jiraatte nama kiristaanaatitu intala islaamaa takka deemee ajjeesi jedhani ani jeen amantiin tiyyaa fi akkaataan intala islaamaa tana nama tana ajajaan isaa olii ajajnaani abadan ani ajjeesuu jedhide namtichi ajajaan isaa olii san akkamii ajaja kiyya fuudhuu sitti jee ajjeesa namtichi san kiristaana falee kana faranjiidha Ingilis ta'e biyya ta'e beekon xaaliyaan ta'edha nama san akkaaniin itti gammadame uumaa bani aadamu daawwitii uumaa bani aadamummaati ilaaleetiin itti gammada namtichi san hin ajjeesuu jeenan namni bareedinni uumaa ilmaa namaa keessa bareedinaatu rabbi nuti rabbi biratti bareedinaan rabbitti biratti namummaa fi nama jechaadhaan dorgommii bareedina keessa keenya qaliilummaatiin milkii gartee addunyaa fi akiraallee harkatuudhaan mala araamata rabbii beeka ilma namaati. Abbaa rabbi khaatimaa tolchuu fi khaatimaa balleessu rabbii beeka kiristaana islaama keessa. Maal jennaan bareedinaa fi qaliilummaa fi haqa walii jaalatuuf dhugaa walii jaalatu warra. Arra Oromoon najisni tortoroon oppidiyoo fi pippii fi jettu tun odoo nagaa fi bilisummaa Oromiyaadhaaf guddite. Shirri addaatii fi dharri adda addaa kun isaan hin mudatu warra. Namni hundi kabajaadhaan akkuma duraan kabajee